Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo abbootiin gadaa godina Harargee ba'aa miseensota poolisii humna addaa Oromiyaatiif sangoota bituun deeggaran. Hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo akkaataa nageenya isaanii mirkaneeffachuun danda'amu irratti mari'atan. Amma oduu bal'inaan Anbilisee Bayyanaati. Godina Harargee lixaa aanaa Bokeetti milishoonni leenji'aa turan eebbifamaniiru. Bal'ina oduu kanaaf Araarsoo Mohaammed. Godina Harargee lixaa aanaa Bokeetti milishoonni guyyoota 25f leenji'aa turan 800 bakka hooggantoonni godinaa fi aanichaa akkasumas uummanni magaalaa Bokee xiqqoo argamanitti eebbifamaniiru. Milishoonni kunis leenjii tooftaa loltummaa heera mootummaa naamusa milishaa fi hubannoon seeraa kennamaa fi kan ture tahuu itti aanaan daayireektara poolisii aanaa Bokee itti aanaa inspeektara Yirgaa Birruu fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Muhammad Said himaniiru. Milishaa keenya guyyaa 25dhaaf leenjisaa turre waliigala baay'inaa isaanii 800 kan ardhaasitti eebbifamaa jiru kan leenji'aa ture jechuudha. Leenjiin immoo kan kennamaa ture akka waliigalaatti tooftaa loltummaan kennamee jira. Fakkeenyaaf diina tokko akkatti adamsuu danda'an riphummaan akkatti qabatanii iddoo qabatanii diina isaanii ofirraa dha'uu qolaasuu akka danda'an kun hundi itti kennameera. Itti dabalataan immoo naamusni milishummaa dambii milishummaan maal akka ta'e ummata isaan keessatti hawaasaa isaan gizee tajaajilan bifa kamiin akka tajaajiluu qaban bal'inaan isaanitti sirriitti kennamee jira. Wanti nuti irratti leenjisaa turre inni guddaan waa hedduudha. Teknikni hojii teknikaa baratan hedduutu ture. Karaa qaama seeraatiin abbootii alangaatiin abbaa seerallee dabalatee jechuudha. Karaa kanaan karaa guutuu ta'een akka argatan ta'anii jiranii uummata kanaaf gaachana ta'uudhaaf waan isaan barbaachisu hundaa'u guuttatanii jiranii jennee qabdan. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman bakka bu'aan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa saajin olaanaa Taamiraat Ishatuu fi itti gaafatamaa waajjira milishaa godina Harargee lixaa obbo Abdallaa Muummee karaa haqa qabeessaa fi heera mootummaatiif amanamaa ta'uun olaantummaa seeraa kabachiisuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Milishoonni guyyaa har'aa leenjitanii eebbaaf keessan gaheen isin qabdan olaanaadha. Kanaaf hojii nageenya hojjettanii keessatti karaa haqa qabeessaa fi karaa dhugaa ta'een ummata keessan akka tajaajiltanii fi ummanni keenya karaa nagaatiin ba'ee dalagatee akka inni galuuf isin gaachana nageenya taatanii leenjitanii leenjii fudhattanii kanaaf heera mootummaatiif amanamaa taatanii karaa haqa qabeessaa fi karaa dhugaatiin akka hojjettanii. Goota onnee sibiilaa bakka hunda keessatti argamu humna tuffatamu aduun ta'an humna ga'umsa qabu humna cimaa ta'uusaa fitti amantanii maadhee diinaatii fi farreen nageenya ollaa keessan keessa sochoosoo jiraate aanaa keessan keessatti argaman immoo hokkee qabdanii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan akka nageenya godina keenyaatii fi Oromiyaa akka kabachiiftan abdiin isinirraa qaba. Milishoonni eebbifaman dubbifne tokko tokkos akkaatuma leenji'aniin hawaasaa waliin ta'uun olaantummaa seeraa kabachiisuuf qophii ta'uu himaniiru. Tooftaa loltummaa jira, hiriirri jira, dhaabbirra deemee jira, dhuhaasaas leenjinee jira, gamsa qomaas leenjinee jira. Ittiin deemaan leenjinee jira hundaa'u. Amilleen keenyallee bareedaadha, qophiin keenyallee qophii bareedaadha. Karaa heera mootummaatiinis karaa nageenyatiinis karaa hundaanuu bakka jirrutti araddaa san keessatti nageenya mirkaneessuu ni dandeenya qophiidha.